maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftooti akkuma argaa jirtan kana shiitaaf shaarbii akkuma gizee kamuu hedduu namatti tolanii fi hedduu takka babbareedan qabadhee dhufeetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa dalagaa fi maal fakkaatu isin jaa hordoftooti kiyya na bira bareeda alhamdulillah. Egaa akkuma argaa jirtan kana tiiktookii waraabee ture viidiyoo kana saniif qal'ate tiiktookiif gizee waraabanii fi yuutuubiif gizee waraabaa tokko miti saniif qal'ate isiniin meeshaan kun akkanumatti tiiktook irraa natti as ergitee obboleettii tiyya takka jechuudha asumaan du'aayii godhaa fi awurooppaarraa obboleeyyan tiyya shamarranii hedduu qaba isaaniif sarpiraayiz naa goota siimboo meeshaan kee bira darbi nama hin godhu naan jette waaw laalamee wallahi laazim hedduu babbareedanii diddiima kana fa'a laalamee. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka namatti tolan jechuudha. Na akkasii maatii sarpiraayiz naa goota garuu obboleeyyan nama kiyyaa fi jaaladheetuma jennaanii ni yaayyuun qabate garuu waan gaarii akka namni namaaf laatu iyyuu nama godhaa jirtanaan jettee jirti hedduu galatoomi jecha ammaan tana viidiyoo kanneen keessaa kabiteef isinitti agarsiisa kun akka jiruun tiiktook irra gadhiisee jira tiiktookii kiyya fooloo godhaa dhaqaa isiniin jedha azala isinii kaayaa namoonni uffata barbaadan achirraan akka filataniif isin tajaajila azala isinii kaayaa jechuudha kallattii maa meeshaan hambiteef immoo kunuu asirraa eegala waaw maashaallah kuni shiitaaf shaarbii diriyaaf shaarbii jechuudha. Shaarbiiwwan kun hundi isaaniitu shaarbii Dubaayii babbareeda jechuudha. Hordoftoota kiyya shaarbiiwwan Dubaayii irraa galanii diizaayin isaanii maashaallah tabaarakallaa hedduu jijjiiramaa dhufan jechuudha. Kun amma magariisa bareeda wayii garuu as keessa silkiin hin gurraachesse garuu magariisa jechuudha. Diriyaa isaatiif shaarbiilleen waaw maashaallah tabaarakallaa baay'ee bareeda. Isa kana biteefi jira obboleeyyan ofiitii fi nama akkanaatiif jechuudha. Hawwataaf garuu diqqoo isii irraa looyuu danda'a jechuudha. Akka shaarbii gurguddaa sanii miti garuu bal'aadha. Jechuun namni hawwataa kun shaarbii furdaa barbaadaa mire akkasii malee waan kanarraa hafe kwaalitiin isaa maashaallah tabaarakallaa inni lammaffaa diimaa kana diriyaa diimaa kana gizee meeqa kan fide isin fakkaata warrummaa tiiktook illee diimaa kana hedduu jaalatanii hedduu bareeda jechuudha diriyaan isallee shaarbiileen agartanii diizaayinii jijjiiramaa dhufa diimaa ta'ee diizaayinii garaagaraatiin dhufa. እና baay'ee takka namatti tola kunoo isa lammataa kanallee biteef hin jira meeshaan kun gara boqojjii kan ergamudha maashaallah sarpiraayiz osoo isaa hin argin naa gootanaan jettee jirti kanaafuu kunoo haala kanaan isa sadaffaa isa kana waaw maashaallah hedduu babbareeda hundi isaaniitu dhugaa dubbachuuf maaliif re'anillee akkuma meeshaan seeneen dhaqee fuudha waan ta'eef filadhee baay'ee takka babbareeda jechuudha. Hordoftoota kiyya gatiin isaa diqqaadha garuu akka diriyaatitti babbareeda jechuudha. Garsanii shaarbii tana fa'a waaw maashaallah innaa namoonni barbaadan karaa keessaatiin na dubbisuu dandeettanii shiita qofallee na biratti ni argattanii gatiin meeshaalee akkuma dabaluu shiini duraan 450 amma 500 galee jira ka 550 illee galee jira meetirri isaa garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. Shiitiin gosa sadiitti murama meetirri 3 jira 3 fi ruubiin jira 3 fi walakkaan jira jechuudha. Anama baay'inaan maamilli kiyya akkana jalaa gabaabbatinaan hin jenneef 3 fi walakkaa godhutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf gatiin isaa ka 550 galillee jira ka 500 galis jira ka dura 450 naan gurguraa ture hundi isaatu 500 galee jira jechuudha. Amma isa arfaffarra jirra waaw maashaallah agartanii kunoo akkanatti haala babbareeda ta'een kunoo shiitaaf shaarbii babbareeda bakka barbaadan uffattaniitiin dhaxxanii ka isinitti bakka namatti tolu diriyaa fakkaatan jechuudha. Shaarbiiwwan isaanii baay'ee babbareedu maaliif ree gatiin isaallee diqqaadha garuu gizee hojjetamee gizee hodhisiifamee akkanatti diriyaa isaa gad uffattanii gubbaa shaarbii kana uffattan maashaallah tabaarakallaa hedduu bareeda tana fa'a laalamee waaw diizaayina isaaniitu hunduu garagaraa kunoo laala baay'ee takka babbareedanii haala kanaan kunoo hin hodhisiifnee fi ufumaa hodhisiifatanii naan jettee jirti. Inni biraa immoo shiitii normaala shiitii shaarbii hin qabnellee biratti nama biraatiif barbaade kan ammoo jettee kunoo isa kanas bareeda isaati yaa shiitiin dhaabbataa miti shiitii kana ammoo doo barbaadanii gizee itti aanu argachuu dandeettan jechuudha. Garagara shiitiin gizee jijjiiramaa dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa inni lammaffaa immoo shiitii kana shiitii lama addatti shiitii 3 firee 3 shaarbii malee 500 hin biteefii jira firee 3 jechuudha. Kan biraan mootu kasadaffaa isa kana hunduu ni babbareedan jechuudha dhugaa dubbachuu fi firee 3 shiitii addatti
naan jettee jirti nama biraatiif illee waan jettee jirti maashaallah tokkommotu shaarbiiwwan haphii kanaan osoo hin taane shaarbii tanaan dura gadhiiste san hojii tokko naa godhi naan jettee jirti kun akkuma isiin jettetti shaarbii duraas tagizee duraa san hojii tafarxii fuularraa qabdi jechuudha hin lootu nama guddaafis ni taati isii wajjin immoo shaarbii fi shiita tokko naan jettee jirti kunoo haala kanaan godheefi jira egaa akkana eega jette gatii maalimne jechuun keessa waan hin oollee jalqabarra isinitti agarsiisuun hunduu shaarbii kwaalitii wajjin qarshii 2888 jechuudha hordoftoota kiyyaa shiitiin qarshii 500 kaamma kun immootu shaarbii wajjin qarshii 1500 egaa viidiyoo isinitti laayik sheer gochuu hin dagatina isinin jechaan viidiyoo illee godhuu dhiqqoo takka sa'aatiin qabu garuu dirqama viidiyoo arguu qaba waan naan jettee fi maaliif sheer illee sii godha namni barbaadu ni jira naan jette kanumaaf dhiqqooma daqiiqaa 5 qofa waraabee hundi keessanuu hanga dhumaatti horii ilaaltan laayik sheer gochuu hin dagatina yaada muraada keessan barreessa lakkoofsa kiyya asirra isinii gaa hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa babaay